faayidaa hedduu nuuf qaba. Tokkoffaa irratti boqoo keenya kan caccabe deebisuuf, lammaffaa irratti fiizikaala qaama keenya bareechisuuf, sadaffaa irratti akka harki keenya hidda hin yaafne ittisuuf, afuraffaa irratti humna nuu kennuuf, shanaffaa irratti dubartiin deette keessattuuyyuu akka dhiigni isiis tahee akkasuma humni isiisinii deebi'u isii gargaara. Jahaffaa irratti namni dhiiraa tokko yookiin dhiirri tokko qeerroon qarrees tahee manguddoon faayidaa guddaa akka isaa qabaatu jabina humnaatii fi fayyaa isaaf qabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashamaa harka fuuna hordoftoota fi kabajamtoota Ratsaan Oroo jirra jirtu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Har'a waa'ee faayidaa qaama keenyaaf yookiin ammootu wantoota hedduu kan barbaachisaa tahan dhiiraafis tahee shamarraaf yookiin dubartii daa'imman waggaa tokkootii oliif kan barbaachisu nyaata madaalahaa qaama keenyan albuudota hunda of keessatti qabadhee isiniif dhufee hundi keessan subscribe, like, share gochuun turtii gaarii warroonni maatii kootaatan like godha. Laayikiin garaa isinin nyaatiin akkasuma mootuyyuu koomentii yaada keessan naaf laadhaa isinin jedha obboleeyyan kiyya. Inshaallahu ta'aalaa tara dabareedhaan gaafii keessan kan deebisu taha. Amma asumaan kallattiin gara hojii keenyaa deemna. Akkuma asitti agartan kana kan asitti dhiyeesse kan asitti argaa jirtan harcee xaafii namoonni hedduun ni beeka. Faayidaa hedduu qabdi. Faayidaa isaa namoonni hedduun hin beekanii. Dhiiga keenya itichuuf yookiin ammootu akkasuma dhiiga keenya kan garmalee waliif gadi faca'ee walitti deebisuuf nu gargaarti. Kun abishiidha. Abishii yookiin ammootuyyuu namoonni hararge keessatti helbata jedhaniini arabiileen helbatuma jedhama. Asitti agartan abishii kiiloo tokko kuni walakkaa kiiloo jechuudha. Xaafillee kiiloo tokko asitti xaafii kiiloo tokkoo fi abishii kiiloo tokkooti jechuudha. Kan asi dhiyeeffadhe kuni saliiqaa jedhaniin afaan biyya keenyatti. Firiin kun akka talbaa jira garuu adiidha. Afaan arabiitiin simsim jedhama. Asumaan warroonni wantoota kana biyya arabaa keessa shamarran keenya kan jirtanii eessatti arganna jettanii fi mana qursaa yookiin ammootuyyuu suuqa gugurdaa markaza isaan jedhaniin san keessatti kan argattanidha. Saliiqni kuni zayitiin isaallee rifeensa keenya dheeressuufis akkasuma laaffisuuf shamarran keenya warroota fiizikaala teessuma isaanii hin qabne teessuma isaanii baasee garmalee bareechuuf isaan gargaara. Kun talbaadha. Talbaan akkuma beekamu faayidaan isaa guddaadha. Garuu jechuudha dhiiraaf yoo midhaan kana kan dhiiraaf qopheessitan tahe yookiin abbaa manaa keessanii fi talbaa ittiin godhina. Talbaan isaan irratti miidhaa geessa laafinsa itti jabeessa. Kun asitti argitan ani chilinii yookiin loozii gosoota hedduu qopheesse jechuudha. Loozii Yamanii jirti, ta Suudaanii jirti, gosoota hedduu akkuma beeytan jechuudha. Looziin bifa hedduutu jira. Kunoo isa kana jechuudha. Inni kunis baay'ee faayidaa gaarii qaba. Asitti kan argitan kunillee looziidha. Walumaa galatti jechuudha. Yoo isiniif danda'amee jedhe loozii gosa 4 tahee 5 tahee haga isiniif danda'ame qopheeffadha. Faayidaan loozii baay'ee nu gargaara. Fakkeenyaaf warroota dhiphina qabu dhiphina irraa hir'isaa akkasuma namoota bifni isaanii jechuun uumamaan bareeda ta'anii nama jiidhaa ta'e yaadarraa cinqatirraa aarirraa dadhabbiirraa dhiini isaa kun isa keessaa xuuxamee keessattuu shamarran keenya oduma akkana achi ilaaltu dhiini isaanii keessaa xuuxamee walumaa galatti naatoo yookiin miidhagina jedhan san ofiin talli bareedduudha dhiini isii fokkatu baay'ee dhiigasii kan qulqulleessituu fi kan bareechistuu jechuu barbaade. Asitti kunis inni kunis gosootuma loozii keessaa baay'ee inni kuni irra caalaa wanni inni nu gargaaruuf kun suuraa isaa argaa jirtanii mana qorsaatii argattan jechuudha. Loozii mafa'a biratti kan gurguramudha. Inni isa kanaan afaan arabiitiin malee hin beeku. Afaan keenya maal akka jedhamu namoonni beeytan naa kaayaa isiniin jedha. Gosa loozii keessaa hedduu jechuudha. Sammuu keenya ani isa kana jechuudha yeroo wayii waa daddagadha. Booda sanii jaartii arabaa wayii bira hojjadhee isa kana naa kennitee jechuudha. Hin dhiphinarraa kan kahee waa irraanfachuu jalqabee. Isa kana naa kennitee fayyadame isiniin jedha. Asitti argitan kuni waa sadii gosa sadii waliin naqe midhaan dhimmisee jechuu yookiin ibidda irratti ho'isee jechuu eelee irratti akka hin gubannetti. Asitti argitan kun dhugaa rabbii midhaan salphaa wayii isinitti fakkaatuun oolu garbuu haayisaa akkasuma ammootuyyuu harcee ataraati jechuudha. Amma kan asitti argaa jirtan kana talbaa fi simsima waliin naqee ho'ifachuu hedha. Bakka inni ibiddatti ho'isu bakka ifaan hin jirre waan ta'eef ho'isee deebi'ee ni jira obboleeyyan kiyya. Walumatti bakka takkatti isaan kunniin waan waliin caalleef ho'isee amma hunda isaa daakee bakka takkatti naqa. Guutuu isaa jechuudha. Midhaan kana guutuu isaa harceen jalqabaa suni harcee haayisaa
garbuu akkasuma immoo tuyyuu ataraa of keessaa qaba wantoota hedduu jechuudha. Ataraa shiroo qofa osoo hin tahin karaalee kanallee fayyadamuu dandeenya isiniin jechuu barbaade namni hin beekne hin jiru jedhee yaada. Ataras immisee akkasuma immoo garbuus immisee san malee jechuu abishiillee immisuu qabdanii ani abishiillee wajjin immisee jira. Haala margitan kana kun amma waa meeqa ta'e irra dura waa sadii amma simsimii fi yookiin ammoo tuyyuu saliiqaa fi maal talbaa itti naqee waa 5 tahee jira. Abishii itti naqaa jira walakkaa kiiloo itti naqee waa 6 jechuu abishii wajjin. Xaafii wajjin 7 jechuudha. Loozidhaan achi jiru sunniin 3 7 8 9 10 waa 10 jechuudha. Ani asiin dura waan 12 dalagee irraa dhabe inshaallahu ta'ala yeroo biraa haala mijeessee kan isiniif himu taha. Haala kanaan jechuudha qophaa'aa gootanii waa hunda waliin naqxanii namoonni daa'ima qabdan daa'imaan dhuguu kun ammoo sukkaaruma itti goonee sukkaaraan fayyadamna. Hanga xumuraatitti na wajjin turtii gaarii isiniin jedha obboleeyyan kiyya kanneen illee daakkadhee xumura irratti kan waliin deebinu taha. Asitti kan argitan kun kan amma fidadhee dhufe sukkaaraa sooqiddaa bakka tokkotti hundaa jechuudha akka nama dhibne kun shoorbaadha. Shoorbaa shufaana jedhama biyya Arabaa jira. Isas daayitanii itti dabaluu dandeetta. Warri haayisaan argannu jettanii shoorbaa Arabni hojjettu tokko shufaana jedhama afaan Arabiitiin qodaa hedduun kan dhufu jechuudha. Isa san baay'ee faayidaa guddaa qaba. Nu ammoo tuyyuu shoorbaa haayisaan seenuu shoorbicha san hin jaalannu hin jibbina. Ana malaastikii makana fa'aan naqachuu heda erga daakee geesse shoorbaa sanis daayitanii itti dabaluu dandeettanii ani itti baay'isuu barbaade haayisaa bichaan akka guddatu barbaade qamma sooqiddatti godhataa jira. Asitti sukkaaraa kun sukkaara jechuudha. Guutuu isaa walumaa galatti qophaayaa godhee ofirraa xaaxaa takka malee jechuudha. Yeroo natti hin fudhatu nan hifachiisu nan dadhabsiisu haala salphaa taheen jechuudha. Yeroo muraasa dhugaadha hojii kana hojjechuu fi sa'a tokko isinitti fudhata garuu haa ta'u malee isinii garuu isa kana midhaan amma isin argitan kuni dhugaa rabbii jechuudha. Kiiloo 4 kiiloo 3 kan inni tahu garuu ammoo yooma irreeniyyuu jechuu waanuma waliin nannaqee warreen kiiloo 5 caalu guddatee jechuu. Garuu faayidaan isaa hedduu guddaadha. Amma saanii kanatti jechuudha bishaan burcuqqoo tokko fidee itti naqee saanii tokko shoorbaa akka shoorbatitti saanii tokko godhee dhugaa ganama yeroo takka galgala yeroo takka yoo dhugan dhugaa rabbii san jechuudha. Warroonni bifni isin toluu dide dhiiras tahee shamarran tahee garuu dhiiraf talbaa ittiin dabalin akkuma maankaa lama qofatuyyuu saanii shoorbaa tokko yookiin burcuqqoo guddaa tokko taha jechuudha. Kubbaayyaa jennuun san biyyatti isa san jechuu isa guddaa san tokko ka akka hoofa'aa buna itti qicaniif jechuudha. Hin argitan amma isin argisiisa. Maankaan lamaa qofti maankaan nyaataa inumaayyuu kan amma waliin dhahaa jiru kun cilfaadha. Cilfaa kana tokko yoo itti naqne bismillahirrahmanirrahiim distii guutaa isiniin jedha kunu. Amma kubbaayyaan kun guddaadha. Maankaa lamatu kubbaayyaa kana tokko taha walumaan danfisnee daqiiqaa 5 qofa isin fudhata. Bilchaate hundi isa harcalleen oo'aa wanni hundi oo'aa waan ta'eef immisnee waan jirruuf daqiiqaa 5 qofa nutti fudhata. Daqiiqaa 5 san jechuudha. Haaluma salphaa taheen midhaan keenya shoorbaa keenya danfifannee yookiin ammoo tuyyuu ibidda irratti ol hufgoonee jechuudha. Yoo inni daqiiqaa 5 danfee jedhe isaanii kennan naqannee haala salphaa ta'een dhuguu dandeenya.
hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti horaa bulaa turtii gaarii sabskiraayib laayik.